Ameerikaan lolli baha giddu galeessaa kun akka dhaabbatuuf watwaataa jirti. Dhimmi kunis immoo gara Iraaniitiin Turkii yookaan Paakistaaniin keessatti waliigalteen akka farramamu dubbatamaa jira. Dhimma kana gidduu deemee kan akka qabbanaa'u godhaa jiru immoo mootummaa Turkii, mootummaa Gibsiitii fi mootummaa Paakistaaniiti jechuudha. Egaan lolli kun akka dhaabbatuuf Ameerikaan yaada kana kan dhiyeessite qabxiilee gurguddoo Iraan guutuu qabdu kanneen armaan gadiiti. Isaan keessaa tokkoffaan Iraaniin dhaabbata gabbisa niwukileeraa jedhu sana guutummaa guutuutti akka dhaabdu, lammaffaan niwukileeraa gabbatee jiru addunyaadhaaf akka gabaa kennistu, sadaffaan bakka niwukileerri itti oomishamaa jiru kana hundumaa akka barbadeessitee balleessitu, afuraffaan waa'ee niwukileeraa hidhachuu yoomiyyuu akka yaadu hin qabne, shanaffaan galaana Urmuz irratti ilaallatee wantumti galaana Urmuz bakka Iraan cuftee jirtu kana wajjin wal ilaallatu hundumti isaa firiidamii guutuudhaan Iraaniin akka harka keessaa fudhattu, inni jaaffaan Iraaniin pilaastika lafa dheeraa deemu isa oomishuu eegaltan achumatti akka dhaabdu, inni kabiraanis immoo gareelee hidhattoota Uutii, Hizbollaa fi isaan fakkaatan biyya kamiin keessa jiruyyuu akka deeggaruu dhiistu yaadolee hamma kana hundumaa fi kan kana fakkaatan hedduulee walitti dabaluudhaan Ameerikaan yaada kana hundumtuu Iraaniin guutuu qabdi yaada jedhuun qabxiilee kana tarreessee jirti. Yoo yaada kana hundumaa kan guutu ta'e tokkoffaan lammata lolli baha giddu galeessaa isee irratti raawwatu, inni lammaffaan immoo wanta taatee ishee irratti taa'ameefis akka gumaa yookaan kaasaan kaffalamu akka godhamudha. Iraaniin gama isheetiin wanti isheen jedhaa jirtu ani hamma yoonaattiyyuu waliigalteedhaa fi yeroon qabu karooras hin qabne hin karoorsine yaada jedhu gama isheetiin dubbataa jirti jechuudha. Lola kan jalqabe akkuma barbaadetti abbaan barbaade jalqabe abbaan barbaade dhaabuu hin danda'u, arreefu lolatti seenaa jira yaada jedhudha. Egaan egaa waliigalteen kunis kan yaaddeessaa dhufe Ameerikaan kan yaaddaa dhufte erga gatii boba'aa hedduu dabale ammas dabale erga Iraaniin misaa'ila pilaastikii duraan wanti beekamu Iraaniin pilaastika meetira 2000 caalaa deemu sichiil jedhamu sana caalaa hin qabdu jedhama. Garuu dheengadda kana kan isheen gadhiiftee kiiloomeetira 3800 Afrikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa fi dachii kamirrayyuu gahee xiqqaatii kamiyyuu yookaan haleellaa raawwachuu kan danda'u hunda gadhiiftee addunyaatti erga agarsiiftee asitti jechuudha. Yaaddoon kun hundumtuu kan dhufe. Egaan gara keessaniin wanti Ameerikaan Iraaniif dhiyeessite kun fudhatama qaba moo akka kanatti lolli kun itti fufa jettanii yaaddu? Yaada keessan komentii jalatti barbaanna. Gaan odeeffannoo wayitaawaa akkasii argachuudhaaf mana keenya fooloo godha. Annaasir Haarun. White House keessatti walga'iin baay'ee yaaddeessaa ta'ee fi ariifachiisaa ta'e gaggeeffamaa jiraachuusaa odeeffannee jirra. Dhimmi kunis akkuma beekamu duraan Doonaald Tiraamp karaa Hormuz banuuf sa'aatii 48 kennuuf isaanii beekamaadha. Egaan sa'aatiin 48 sun dhumuuf kaanaan Iraaniin gaafa banuu diddu dhimmi kun mareedhaan akka furamuuf jedhanii guyyaa 5 itti dabalanii turan. Guyyaa 5 kana booda immoo gaafa guyyaan 5 xumuramuuf ka'u dhimmi kun akka waliigalteedhaan dhufu jedhanii qabxiilee irratti waliigaluuf ka'anii murtaa'aa keessanii erganiifii turan. Iraanis akkuma jirtutti qabxiilee waliigaltee kana hundisaa mormitee kuffistee jirti. Guyyaan 5 sunis dhumataa jira. Kanaafuu yeroo har'aa kanatti walga'ii baay'ee ariifachiisaa baay'ee sodaachifamaan akka gaggeeffamaa jiru odeeffannee jira. Walga'iin kunis dhimma gurguddaa lama irratti kan xiyyeeffatedha. Tokkoffaan Iraaniin haleellaa jabaa dhukaasa jajjabaa kan of keessaa qabu biyya ishee keessatti tukaasanii biyya ishee keessatti gaggeessuudhaan Iraaniin barbadeessuudha. Inni lammaffaan immoo bakka niwukileera gabbisa Iraan qabdu kan deseet irra jiru bakka sadii sana waraana miilloo yookaan maraana lafuudhaan naqanii akka barbadeessan yookaan akka balleessanitu karoorri kun baay'ee irratti yaadame White House keessatti walga'ii jabaan gaggeeffamaa jiraachuu dhageenye jira. Egaan lolli baha giddu galeessaa qabbanaa deemaa jennaan hammana ulfaataa deema. Biyyooti gurguddaanis keessa seenanii araarsu jennaan isaanis illee keessaa qooda fudhachuutti deemaa jiru jechuudha. Eessatti akka deemaa jiru baay'ee nama yaaddessa. Odeeffannoo wayitaawaa akkasii argachuuf mana keenya fooloo godha. Annaasir Haarun.